Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tayyibku fayya wayya baga jiraatan baga nagaan ooltanii kan nagaan nu wajji armaan nuge nagaan nu oolchu jecha warroonni biyyoon kunis bira gahee sheer godhuun dagatiin haadha sheer waliin ga'a laayikis sabskiraabis godhuun dagatiin haadha nu jajjabeessaa dabalamaa maatii keenya kunin nuu ta'a jechaati waan kaaba keessatti deemaa jiru irraa dubbachuu barbaade wani nama kolfalchiisaatis heddumatu jira wani nama aarsaatis heddumatu jira kana waan ta'eef hanga dhumaa akka nu dhaggeeffattan jechuun barbaada har'a godina Kamisee keessatti waan warri lubbuun jireenyi gooramaa lafee gooramaa jitaatee waan dubbatu dhabee bakka taa'us dhabee akkatti jiraatus wallaale kaleessa dhaallachaa ture har'a ammoo akkatti dubbatu wallaale waan jechaa ture illee irraa dubbachuu barbaanna waan isaan hin laallannee fi waan rabbiin isaaniif hin eeyyamne illee dubbataa jiranii adeemsa shari'aa islaamaa keessallee galaa jiranii kana hundarraa dubbachuu barbaadee fi hanga dhuma kan daawwatta jechuu barbaanna fayyaa ta'aa jiraadhaa umurii dheeraadhaadhaa wanni deemaa jiru ummata keenya gaafa furmaan itti argame shira adda addaatiin ummata keenya irratti geessaa irratti bobba'ati gaafa lubbuun isaaniitti ammoo gooramaa jala geesse nu qaaqabaa bishaan nu obaasaa jechaa kadhatan kuni ummanni keenya bakka kanarraa ofirraa hubatuu qabaa diina isa keessa taa'ee isa fakkaatee afaan isaa beeku kan ummata keenya irratti bobbaasaa jiru diina isaan irraa dubbachuun barbaada tokkoffaadha lammataa ammoo warroonni amma duraas ummata keenya shanee shirrixaam jecha arrabsaa ture ammallee onou shanee fi juntaa waliin kamisee akka gahanii shira xaxuuf deeman yookiin ammoo rakkoo uumuuf deeman jee naftanyoon irratti bobbahaa jiranii jechuu wanni akkanaa kuni babal'ataa jira deemaa jira ummanni keenya qotee bulaa horsiisee bulaa kan naggadeetee illee bulle qotee bulaa fi horsiisee bulaa kan nagaan biyya ofirra nagaan jiru mootummaan kun waan itti jiru keessa hin jirre quballee hin qabne dirqamatti jiraachisuudhaaf deemanii jechuu gaafa rakkoo isaanii waamanii faayidaa isaanitti ooluudhaaf yaada itti baataa jiranii har'a bulchiinsi Kamiseedha waan jechaa ture ulamaa'i islaamaatiin gadi baatii jihada ajaja dabarsaa jihadii godhaa jihadiin sinitti waajjabee jira jee ajaja dabarsaa jira jechuudha jihadii immoo warri ulamaa irraa dubbatu nallee hin galchuu isaanillee hin galchu jihadii yeroo ammaa kana bakkitti ajaji kenname tokkollee hin jiru addunyaa kana keessatti bakka tokko yeroo jihanni kuni jihaada godhu jechuun shartii qabaa akkaataa qabaa shuruuxa waan hin qabne waan shuruuxa isaa hin beekne tokko gadi baanii jihaada godha jihaada wanni godhameef tokkoffaa jihaada godhuu noota isaanumarratti nama haqa malee ummata hidhaa jiru nama haqa malee ummata dararaa jiru nama haqa malee ummata miidhaa jiru nama haqa malee ummata uguraa jiru afaan hin taane irratti dubbataa jiru yaada hin taane irratti bahataa jiru adeemsa hin taane irratti fudhataa jiru isaanumatuun jihadiif baqqa'ee jechuu yoo ta'e illee haa ta'uti godina Kamisee keessatti har'a bulchiinsi Kamiseedha ulamaa'idhaan gadi bahaatii jihadii akka ummanni keenya godhu ajaja dabarsaa biyya keessaniif wareegamaa warra kaleessin kolaasaa ture warra kaleessin saamaa ture warra kaleessin akkasin godhaa ture ofirraa lolaa jechaa jiran kaleessa eenyutuun mana keenya diige kaleessa eenyutuun qabeenya keenya barbadeesse kaleessa eenyutuun ilma bade ilma kan kee bade jee abbaa hidhatti hambise mana ilma kan kee badee saara sheenee jira jee eenyu abbaa mana irraa diigee hidhaa geesse hin jiru kalee kan jiru amma jechuudha isaan amma har'as baanii kaleessa warra kana sin godhe jechaa jiran kun kaleessa maal nu godhaa turan jaruma kana wajjin nurratti dalagaa turan yoo kaleessa jarri sun waan nurratti dalagu jiraate kaleessa isaanumatuun qooda keessaa qabaa isaanuma nurratti dalagaa ture jechuudha har'as baanii immoo amantii islaamaa fakkeeffatanii barana soomana guyyaa 5 akka soomtanii jedhanii ajaja dabarsaa turan soomana jechuun namni itti nayyatee sooma yookaan sunnaaf sooma yookaan waajibaaf sooma wanni hundi yeroo qabaa warri sunna godhatee soomaa jiru Kamisaa fi Ithiniina ni soomaa eegaa shartii akka itti sooman ni jira yoo fuudhaaf rakkate qabeenya dadhabe ni soomaa yoo waaqa nazirii wayii qabaate ni soomaa akkanumaan yahudaaf jecha soomana soomaa jechuun kun rabbi birattuu jaalatama akka hin taane sila ulamaa irraa dubbateera
ammaas deebi'anii jihadii labsaa jiranii jechuudha. Jihadaan akkasii maali? Hiikamti isaa maali? Wanni kun maa'uu isaa gaafachiisuudha qaba. Gara ulamaatiinis gara seera mootummaa addunyaatiinuu wanni akkasii kun har'a hin jiru. Jihadiin isaan labsan maali? Eenyurratti labsan jihadii? Wanni akkasii kun isaanumaa gaafachiisu seera keessa galuu qaba. Gaafii keessa galuu qaba jechuu barbaadeetti. Bakka hin taane na hoqqatanii, bakka hin qaqqabnes hin hoqqatanii yaada warra oollee baatuun faayidaan qabu. Haa ta'uti gama biraatiin ammoo kitatu warra jechaa jirutu jira jechuudha. Kitatimti kun nu ilaallatu. Uummanni keenya ammoo bakka kanallee irraa hubatuu qaba. Bakka amma biyya keessaniif wareegama, biyya keessaniif akkana jechaa jiran kanallee hawaasni keenya qeerroo fi qarreen keenya gama biraatiin diinni wanni isin jechaa jiru TPLFin isaanii wal qunnamee rakkoon irraan ga'uuf deeman nuti isa qopheessuu qaba jee dhaaddachaa jira jechuudha. Warri saalfannee fi warri jireenya ilma namaa lafarratti feene warri kamisee irratti xiyyeeffannaa duraanuu qabu ammallee irratti bobbahaa jira. Kanaafuu hawaasni Oromoo Walloo waan deemaa jiru hubatuudha qaba. Karaa jarri kun deemaa jiru. Gama biraatiin fira fakkaattee jarattiin tun uummata keenya keessa teessee uummata keenya kottaatti jihada godha jettee qeerroo fi qarree meeshaa qabdaniin ulee qabdaniin mee ulee qabeenya qabaatan isa ulee hin qabne ittiin hidhanii ulee qabdaniin humna qabdaniin kottaatiin wajjin du'a. Nuun ilaallatus abbaan fedhe si wajjin aduu abbaan fedhe adiisu kan si wajjin du'u diina malee wanni Oromooti miti jechuudha. Haa ta'uti wanni deemaa jiru kuni faallaa ummataati, faallaa nageenya ummataati. Ummanni keenya wanni hubatuu qabdan amma dura marsaa keessatti wanni tahamaa ture hawaasni akkanatti mootummaa wajjin tahee waraana TPLF lolaa ture. Mootummaan irraa baqate warri hawaasa ta'e gaafsan lolle amma akkaataatti jiraatu dhabee muka kee baqatu jira jireenyi isaa babbadee jecha. Maaliif mootummaan kun ni baqata hoggaan ni baqate atis wajjin baqatuuf teessa. Ilmaan hankee gattee jireenya hankee balleessitee baqatuuf teessa. Kanaafuu yoo mana hankee teessee jireenya hankee oofatte ka ulaa si dhufee si barbaade ofirraa loltee teessee oo. Diinni gama biraatiin TPLF Walloo geessee Walloo wajjin loluuf deemte jeeti isinirra bobbaa jira. Gama biraatiin warri mootummaadhaaf ergamu ergamtoonni diina nafteenyoota deebi'anii immoo wajjin jihada godhaa jiran. Jihadiin biyyattii keessatti waajjabneewu. Jihadiin akka itti waajjabu qabaa. Akka itti bobbaan qaba. Ulamaa irraa hin deema. Ulamaa fatwaa godheera dubbate isa jihadiidha nan galchu. Warri na galchu jecha jihadiif kottaa du'aa isin hin jiran kana hawaasni keenya bakka kana beekuu qaba. Fayyaa ta'a jiraadhaadha. Kuni balaaleffatamuu qaba. Kuni irraa dubbatamuu qaba jeetiin dubbataa jira. Wanni amma isaan deemaniin kuni waan hin taane waan ummata keenya faallaa ta'ee deemaa jiru jechuudha. Hawaasa qulqulluu hawaasa nagahaa bobbahee galu qotatee bulu horsiisee bulu barana manarraa gubanii dhabama godhanii eessa jirtanii adu takkaan jiiniin maalitti jirtanii maaltu sin rakkise maaltu sin irraa hirru maaltu sin guutu maal sin godhuu qabna jedhanii oduun dubbisin oduun dubbatin amma wanni deemaa jiru kottaan wajjin jihadii godhaa kottaan wajjin lolaa ka ulee qabduus kan qawwee qabduus kan harka qullaa jirtus kottaa humna keettiin wajjin wareegami wanni ummata keenya dirqe maali maa barana wajjin wareegamin maa barana wajjin wareegan kaffalirree maa barana eegamanni gubateen jaariniif ree maa baranan tumsiniif ummanni keenya warroonni amma buqqanii gara keessan dhufaa jiranis diina keenya ta'uu beeka barana hiriira baatura gaafa manni keenya gubatu kuni beekama waan itti jiramaa turee fi waan darbes beekuu qabna waan dhufaa jirus beekachuu qabna kun dhaamsa ummata Oromoo walii galaati fayyaa ta'a jiraadhaa bultii gaarii jenna egaa dhaamsaaf illee walitti deebina salaamullahi alaykum